eebba gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Konyaa Orroo Guduruu Wallaggaatti taasifame guutuu sagantichaa akkatti aanutti qabannee isiniif dhiyaanneerra. Qopheessee isiniif dhiyeessuun kan isin waliin turu ogeessota arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin Nimoonaa Faayisaati. Mootummoonni Abashaa giddugala isaanii kaaba biyyittii godhachuun sirna kolonii mataa isaanii diriirsuuf rafanii hin bulle. Babal'achuu sirna kolonii Awurooppaa kan marii Baarliin bar 1884 hanga bar 1885 kan onnate Milinik gargaarsa waraanaa biyyoota Awurooppaatiin lubbuu hedduu ajjeesuun qabeenya hedduu barbadeesse cabaa fi madaa sabaaf sablammoota irratti impaayera afaan Amaaraa amantii Ortodoksii aadaa fi seenaa Amaaraa qofa qabdu ijaaran. Seenaa impaayera Itoophiyaa keessatti guyyaa Oromoon nagaan bahee nagaan jiraate hin turre. Arkii fi armi muraa aanolee ajjeechaa calanqoo kan Walloo fi Raayyaa xiyyaaran rukutan hidhaa fi du'a akka malee guutuu Oromiyaa keessatti raawwatee fi raawwataa jiru seenatu harkaa qaba. Daba kana hunda ofirraa cabsuuf guyyaa inni callisee taa'es hin turre. Bar 1973 booda qabsoon Oromoo bifa jaarmiyaan ijaarame aga guyyaa irraa golee Oromiyaa cufa keessatti falmaadhaa geggeessaa jira. Yeroo dhiyoo as qabsoon Oromoo fi ireen uummata Oromoo harka waraana bilisummaa Oromootti kufee akka jiru beekamaadha. Imaana fi galfata qabsoo Oromoo dhiiga fi lafeen as geessatti xumura gochuuf woboon golee Oromiyaa keessatti falmaadhaa irra jira. Gam tokkoon diina lolaa, maandhee diinaa diigaa fi uummata Oromoo ijaara fi barsiisaa, gam biraan humna jabaa galfataa fi imaana qabsoo Oromoo galmaan ga'u oomishaa jira. Qaama hojii kanaa kan ta'e bitootessa tokko bar 2022 jajjabeen woboo Konyaan Orroo Guduruu qeerroo kaleessaa loltuu bilisummaa irraa fi waraana ittisa biyyaa Oromiyaa boruu injifannoo qabsoo Oromoo eegu barnoota siyaasaa fi waraanaa barsiisaa ture eebbisiise. Eebba kana irratti kan argaman ajajaan woboo zoonii giddugalaa fi seensi koree hojii raawwachiistuu ABO woboo Jaalsanyii Nagaasaa argamaniiru. Qophii kana keessatti haasaa ajajaan woboo zoonii giddugalaa Jaalsanyii Nagaasaa taasisan irratti waan qopheeffanne isiniif dhiyeessina. Nu waliin tura. Eebbifamtoonni guyyaa kana eebbifamtan bu'aa baay'eedduu dabarsitanii baga geessan jechuun keessummoonni sagantaa kanaas baga nagaan dhuftan jedhan. Mooraa waraana bilisummaa Oromoo seentanii mooraa leenjii keessatti bu'aa bahii hunda dandamatanii akka guyyaa eebbaa keessanii geessanii baga nagaan geessanii isin jedha. Akkasumas keessummoonni keenya kanneen har'a eebba kanarratti argamtan keessummoota callaa miti waraanni bilisummaa Oromoo qondaalonni waraana bilisummaa Oromoo bakkee garaagaraatti dhuftanii sagantaa kanarratti qooda fudhachuudhaan yeroo keessan guddanii lafa fagoo dhiyoo deemtanii warreen as dhuftan hundi keessan iyyuu baga nagaan dhuftanii hundi keessan waamicha kana kabajanii dhufuu keessaniif galata guddaa waraana bilisummaa Oromoo biraa qabdanii hundi keessan iyyuu galatoomaa isin jenna. Seenaa addunyaa keessatti sabni hin gabroomne hedduun kan hin jirree fi uummanni Oromoos sirna gabrummaa jalatti kufe ofirraa kaasuuf qabsootti jira wareegamas kanfalaa jira jedhan. Uummata Oromoo caalas sabni nagaa barbaadu akka hin jirree fi ulaan karaa nagaa cufamnaan lolatti seenne isinis kanaaf leenjitan jedhan. Bu'aa bayii hedduu dabarsuun afaan nyaaphaa jalatti barnoota siyaasaa fi waraanan isin gahoomse waraana bilisummaa Oromootti kan isin dabale woboon waan woboon ta'u marataatanii amala dhuunfaa fi uummatummaa qabdan lafa keessanii gabrummaa saba keenya irra jirutti xumura gochuuf xurree jaallan irratti wareegaman irra adeemuu qabdu. Jaallan keenya kana booda deebi'anii nuuf hin wareegaman nutu kaayyoo isaanii irratti wareegamanii fi galfata isaan nutti laatan galmaan gaa jedhan. Kanaaf uummanni Oromoo waggaa jala galeetti gabrummaa jala bahuudhaaf wareegamoota kallattii hedduudhaan kaffalaa ta'e jechuudha. Har'allee wareegama kaffalaa jirra. Lafa barbaadu yookaan bakka deemsan hin jechuudha. Kanaaf har'allee qabsoon itti hafu jechuudha. Uummanni Oromoo jiru jireenya isaa keessatti kan uummata Oromoo nagaa barbaadu jechuudha. Har'a waraanni bilisummaa Oromoo qawwee kaasee yeroo falmatu qawwee baachuu faashinii ta'ee qawwee baachuun yookaan nama ajjeesuu yookaan du'uu faashinii ta'ee otoo hin ta'in nagaa dhabne nagaa barbaachaan qawwee baannee deemna. Kana beektu nagaa dhabne jechuudha. Karaa
itti naga arganu daandan bira waan dhabamneef filannoo bira waan dhabneef filannoo nuyi qabnu kawwee kaafne falmachuu callaadha jechuudha. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo akka dhaabaatti waraana bilisummaa Oromoo ijaaree mirga uummata Oromoo falmuun filannoo isa dhumaa waan ta'eef waraana bilisummaa Oromoo ijaaruun hidhannee akka saba tokkootti roorroo fi cunqursaa kallattii kamiinutti dhuunsan ofirraa qolachuun dirqama keenya waan ta'eef hidhannee ofirraa diina keenya loluun dirqi waan ta'eef hidhannee wal hidhachiisaa jirra. Lollee wal lolchiisaa jirra. Kanaaf isin leenjifne kanaaf leenjita jechuudha. Uummata Oromoo akka waliigalaatti akkasumas uummata Oromoo naannoo mooraa leenjii turaniifis erga kana fakkaatu dabarsaniif. Uummanni Oromoo absoon kun kan ijoollee kanaa miti. Absoon kun kan ijoollee kanaa miti. Ijoollee kun kan keessan moo kan keessan miti? Kan keessan jechuudha. Ijoollee kun kan keessan, kan altan, kan alchitan, gudiina keessan. Ijoolleen kun roorroo cunqursaa saba koorra jiru saba koorra kaasaa jetteeti baay'ee isheetti kanatti kan laattan biddeen haadha isheerra nyaattee quuftee akka garaatti kan haadha ishee quufne tokko dirree keessa jira. Hawwee hidhattee kuftee kuffisuuf jirti. Ilmaan kun kan keessan ilmaan Oromooti. Absoon kun kan ijoollee kanaa miti kan uummata Oromoo. Namoonni baay'een isaanii irraa karaa deemu waan baay'eetti argina siibbisan illee waaqayyo sinaa bilcheessu waaqayyo sinaa bilisoomsu waaqayyo sinaa bilisoomsu nuun hin jedhina waaqayyo nu bilisoomsu jedha. Akkasuma miti gabrummaa walumaan baanee jiru moo hin baanee jiru? Walumaan baanee jiru jechuudha. Argaa jirtan sinis baay'ee keessa kan banni isin irratti gubatee kan maal taatanii kan kana taatan rakkoo roorroo har'a jiru kan hunda ambiraa dhisiitii har'a ol baatanii gabaa baatanii waa bitattanii akka nama tokkotti biyya keessan keessa deemtanii galuu kan dadhabdan kana hunda kabaatee jiru gabrummaadha jechuudha. Kana irraa buusuu kan dandeenyu yoo bilisoomu mirga dimokiraasii miti mirga namummaa dhaabeen rakkachaa jira uummanni Oromoo. Kanaaf qabsoon kun kan keenya kan walii gala kan uummata Oromooti malee kan waraana bilisummaa Oromoo miti kan hooggana waraana bilisummaa Oromoo callaa miti kan abaa'oo callaa miti. Itti fufuun borullee Oromoon roorroo jalaa bahuu kan danda'u yoo hidhannoo hiikkate miti yoo hidhateedha. Duula hidhannoo hiikkachiisu waggoottan darban kan ciccinee mormineef kanaaf jechuun jaalsanyiin ibsan. Borullee Oromoon rakkoo keessaa bahuu kan danda'u cunqursaa keessaa bahuu kan danda'u yoo waltaan. Sabni addunyaa kana gubbaarratti hidhatee hidhannoo of harkaan qabne roorrifamaadha. Oromoon har'a saba guddaa biyyattii kana keessatti. Har'a garuu kan inni roorrifamuuf waan hidhatee hidhannoo of harkaan qabne roorrifamaa jira jechuudha. Waliigala kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo yeroo darbe waan baay'ee argitanitti keessatti waggoota 3 arfan darban keessatti waraana bilisummaa Oromoo hiikkachiisuudhaaf amaatiin biyya keessa biyya ala waraana bilisummaa Oromoo irratti hin taane tokko illee jiru. Duula hedduutu ta'e. Duula kana keessatti waraana bilisummaa Oromoo hidhannoo keenya hin hiikkannu jedhee kan irratti sabni hidhatee hidhannoo hin qabne roorrifamaa jechuudha. Humaan qabdu, mirga hin qabdu, sagantaa waan baafattee hojjetu qabdu. Dhuma irrattis milkaa'ina leenjii kanaaf qaamota tumsaniin galanni keessan bilisummaadha jedhaniiru. Barsiisonni Haadhimamtoota kanaa barsiisuu keessatti boqonnaa malee galgala ganama dhaabbattanii waraana kana ogummaa akkanaatiin dabaltanii har'a waraana bilisummaa Oromootti makuudhaaf qopheessitan qabsoo sabaa biraa galata guddaa qabdanii akkasumas uffisaa mooraa leenjii keessanii leenjii waraanni kun gara waraana bilisummaa Oromootti makamuudhaaf shoora keessan kan dalagan galata guddaa qabdan akkasumas uummanni naannoo kanaa deeggarsa barbaadan hunda gootanii rakkoo fi mudannoo tokko malee waraanni kun har'a leenjisaa xumuratee guyyaa har'aa eebbaaf akka inni ga'u godhuu keessatti ooda guddaa gootanii galata guddaa qabdanii. Eebbifamtoonni WBO dhaadannoolee ergaa dabarsanii fi onnachiisoo ta'an dhageessisuun dirqama itti aanuuf qophii ta'uu agarsiisaa turaniiru. Eessa jirtu? Eessa jirtu? Gachanni uummata Oromoo moonaa jiraatu. Halalisu. Adagaagu. Hawwaaru. Cilli didaa garbummaatti buufa. Uffannoon dhiigaan ni dhufa. Meeshaaleen dhiigaan tattaraaraan galmaan ni geenya. Alaabaa keenya nuura Oromiyaa Finfinnee ni mirmirsina. Baay'ee afaan qawween ijaaramte afaan qawween dhiignee Oromiyaa walabaa ni ijaarra. Alaalattu bakka laannu. Filaan deemuuf hin jilbeeffannu. Jaallanni ni baafna. Haadholee ni baafna. Calanqoo ni baafna. Barataa ni baafna. Baaqeerroo qarree ni baafna. Barachaa lolla. Baranna. Oromiyaa walaba baatutti falma hin lakkifnu. Injifannoon kan uummata Oromooti. Egaan kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya
Eebba waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa konyaa Orroo Guduruu Wallaggaa keessatti bitootessa 1/2022 bakka qondaaltonni ABO fi uummanni bal'aan argametti taasifame ilaalchisuun qophiin qopheeffanne kan hangaamaa ture. Isiniif dhiyeessuun kan isin waliin ture Nimoonaa Faayisaati. Woboon Awaaru Oromiyaan awwala boomtu oraa bulaa deebanaam. Injifannoon uummata Oromoof.